loltoota seenaan Adawaa yaadatu keessaa gootonni Oromoo kan akka Koloneel Abdiisaa Agaa, Dajjaazmaach Baalchaa Abbaa Saafoo, Balaay Zallaqaa Qilxuu, Habte Goorgis Diinagdee fi Kumaalaa Garasuu Dukiifaa warra miilaa fardaan dirree Adawaatti duulanii Xaaliyaanota albaasan keessaa isaan muraasaa. Dubaleenchi Oromoo Koloneel Abdiisaa Agaa bara 1928 keessaa bara weerara Xaaliyaanii suniis yeroo tokko booji'amuun gama biyya Xaaliyaanii eega geeffamee booda uffata qorraa tarsaasee walitti fe'uudhaan mana hidhaa warra Xaaliyaanii keessaa if baasuun nama biyya san keessatti tapha gootummaa dinqisiisoo raawwate. Dhala Oromoo kan bara san loltuu Impaayera Itoophiyaa turee fi gootummaan lalifamuudhaan akkaatuma kanaan achi duraas loltoota One'ituu kanneen Mucee Ahmad Muceetiin durfaman wajjiin Walda Gabreel Abbaa Shayxaan irratti duula gaggeessanii kanneen san booda qabamanii mana hidhaa keessa turan walitti qabuu fi akkasumas loltoota birootis calaluun walumaa galatti Walda Gabreel Abbaa Shayxaan ilma isaa Mokonnon Walda Gabreeliis bulchiinsa Carcar irratti eega bakka buusee booda Carcar irraa loltoota 800 qabatee gara Adawaatti duulaa ture. Kanaaf gara jabaatu irreefumna qabaniin ijibbaata falmatu. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Gaafa lola Adawaa gaafa maqaleessanii. Loltoonni One'ituu irraa gara Adawaatti deemaa turan Finfinneetti simannaan godhameefiiti. Eegasii booda gama Adawaattis achi qajeelan. Kunis ta'ee sanis garuu kitaaba seenaa hayyoonni biyya keessaa fi Awurooppaa barreessan hedduu keessattis ibsamee jira. Kutannoo fi gootummaan Adawaa irratti lolanii gurra Itoophiyaan hanga arraa faranjoota irratti ittiin dhaadattus gonfachiisuu warra danda'an keessaa irra jireeyyiin isaanii jajjabee Oromootiin. Yeroo kanaa sumni waraana fardeen Oromoo kan Dajjaazmaach Baalchaa Abbaa Saafoo fi humni waraana Dajjaazmaach Habte Goorgis Diinagdee Oromiyaa kaabaarraa kan ka'ee waraana Xaaliyaaniitiin cinaachi isaanii rukutamee waliin qaxxaamuruun gama dirree waraanaa seenee.